Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka foone warra wanta biraalle jirra jirtu maal jette obboleettiin tiyatuni maaloo eessa jirtaa sii bita bakka jirtu natti himee suudii keessanaan jette obboleettii tiyya dhugaa dubbachuuf jecha siif hin qabu hedduu tokko naaf galatamu akka waan naa gooteetitti silaala ani jechuun waan ittiin bitu odoo dhabuu odoo hin taane yani akkana dalagee haala amma akka isin agartan kan dalagee dhabuu kiyyatu hedduu natti dhagame malee yani waan ittiin bitadhullee dhabeetii miti wanti isin naa beekuu qabdani bakka maaf caarraan kee kun kana ta'e hoo jedhu bakka takka takka natti dhagama malee yani waan ittiin bitadhullee dhabee miti isinii jedha Oromootiyya yani bootii an dalagaa jiru kuni saaraa jechuun yani Video kana laale qalbiitu na bade qalbiitu na cabe keessa nama booracha ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyo galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun nu jabeechaa. Warroonni duraan nu wajjin turtan like attiin hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kun akkuma argitanii jechuudha. Baay'ee dhugaa jechuun bakka nama qalbii nama cabsa. Edaa ጊዜ tokko waa'ee shamarranii qofa haasofna waa'ee shamarranii kan biyya ormaa jiran jechuudha miidhama isaanii qofa haasofna garuu warroonni dhiiratillee kan ulfa keessatti daaraa keessatti gubatan hedduutu jira. Obboleechi keenya kun akkuma argitan kana jechuudha kan jiraatu Saudi Arabiyaa keessadha. Kan hojjetu magaalaa sun taane baadiyyaa badoodha jechuudha. Yeroo baay'ee gara maatiitti yeroo haasofne maatii keenya wajjin yeroo haasofnu maal jedhu beektani biyya kana wanni baadiyyaan jirutti fakkaatu wanta rakkoon jirutti fakkaatu akkuma baargamoon beektu baargamoo mukarra korree maallaqa achirraa malammallee kan waan itti erginu fakkaata malee namni tokkichillee rakkoon biyya ormaa keessanii jirti ittiin fakkaatu jechuudha. Garuu haa ta'uti rakkataan akka nama biyya ormaa hojjetu hin jiru. Ni hojjenna, ni xaarra, maallaqa ni arganna jenna malee maallaqa keenya san karaalee ittiin fayyadamnu hin qabnu jechuudha. Waa hin bitanna yoo jenne karaalee ittiin bitamuun kan dhabutu jira. Obboleechi keenya kun amma akkuma dhageessanii video isaa kana TikTok irratti fuula TikTok irratti gadi dhiise namoonni hedduun maaloo iddoo jirtu nutti bineensi ergina jechaani turan. Inni garuu maallaqa ittiin bitatu dhabeetii miti. Ni hojjetata ni argata. Kan jiraatu baadiyyaadha. Baadiyyaa naannoo sanii namni dhaqu hin jiru baay'ee fagaata. Achitti re'oota hoolaa gaala kanneen kunuunsa. Yeroo achitti kunuunsu kana inni gara magaalaa ol dhufuuf immoo qabeenya namaatti tasa harka jira. Qabeenya namaa kana gatee gara magaalaa ol dhufuu hin danda'u. Akkasumas immoo yoo gara magaalaa dhufee waraqata hin qabu waan ta'eef tasa odoonan dalagadhanan jiraadha jedhu shurxaan qabamuu danda'a. Keessattuu shurxaa Saudii harka nama buusnani akkuma beektan kana nama hin galchan asitti dhaar keessatti nama ajjeesu. Jiraa nama sun taane du'aa namaati kana sii galu gaafa hidhaa biyya kanaa galanii. Waa hedduutu ulfaataa jechuudha. Kana rakkatee akkatti deemee bitatu dhabe. Arabdichi inni bira hojjetu immoo baatitti yeroo takka yeroo lama qofa dhaqa. Gizeen achi dhaqu siin bita jedhaani garuu hin bituu fi obboleechi keenya kun daaraa kana keessa luka isaatiin miila isaatiin deemee jiraata. Baadiyyaa isaanii warroonni dhaxxanii deemtanii jiraatanii lafa gannaa gizee qorri dhufu ni deemu jechuudha. Amma jarri kiyya kun ni deemu. Baay'ee fagoodha iddoo baadiyyaa iddoo amma akka obboleechi keenya jiru kana dhaquu fi ni fagaata jechuudha. Iddoon akkana biyaansi sa'aatii tokko sa'aatii lama deemniti jechuudha iddoo kana kan dhaqnu.
iddoo kana keessatti wanni takka hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf dhaqeen ija kootiin arge wanni takka hin jiru daaraa qofatu jira jechuudha. Biyya kanatti immoo lafti margi magariisni margu ta'ee hin beeku. Lafa magariisa arguun baay'ee ulfaata. Daaraadha bakka kan baay'atu daaraadha. Magaalarraa baay'ee kinnoof biyyaa ba'aniiti. Biyya keenyatti yoo magaalarraa iyyuu fagaatte suuqii minaamin ni jira. Garuu biyya ormaa kan akkasitti hin argamu jechuudha. Ni ulfaata. Kanaaf biyya ormaa keessatti ilkaan keenya nu seeqee yoo jiraannu waanuma gammadanii itti tolee haala saniin jiraatanitti fakkaata. Na yaadadha. Hiriyaa takkan qaban ture. Obboleettii tiyya takka jechuudha. Asitti akkuma carraa bilbilaan wal barre wajjin haasofna. Yeroo sananii miidiyaaleen hojjedhan ture. Wajjin haasofna sirriitti yeroo dheeraa wajjin haasofna. Seenaa isheen taasofti. Madaamni ishee wanna tokkoon fidduu fi ofuma ishiitii fidatti jechuudha. Ofuma ishiitii fidatti sanii fi sababa waan hundumaa ofii ishiitii of dandeechee bitatti jechuudha. Innaa isa saniyyuu madaamin naabiti yoo jetteen guyyaa qaxarti ajachiifachuu xalabachuu hin dandeechuu hin eeyyamtuufi jechuudha. Ishiin kan namni nama harka jiru akkamitti akkana goota akkamitti akkas goota jedhan madaamin too gaarii yoo taate madaamin nama bira gaariidha jedhee murteessuun ni ulfaata jechuudha. Ijoollee baay'ee rakkachaa jiru. Obboleettiin teenya qanii shaashii mataarratti marattu jalaa dhumate. Yeroo jalaa dhumatu kan madaamin ishiin binnee fi maal goote uffata gara jalaa wixxilibsii warri beektan hin jirtu wixxilibsiisan akka shaashiitti fayyadamte jechuudha. Gaafa isa uffattee suuraa kaatee na ergitu gaddeetan boo'e. Dhuguma sinin jedha gaddeen boo'e. Fakkaata mucaa kana arginaanan yaadadhe jechuudha ishii. Innaa nuti yeroo baay'ee nama gammachiisuudhaaf kan jennu. Nama gammachiisuudhaaf malee ofii keenya of gammachiifna jennee baay'een keenya ofii keenya of gammachiisuuf miti kan xaarru. Mee shamarruma biyya ormaa hojjettanii xaartanii waggaa dheeraa hojjettanii of gammachiiftanii beektamee dhuguma ani of gammachiiseen beeka. Of keessa koo gammachuun hin jiraachise yoo jedhan odoo lakkaanii harka 100 keessaa harka 10 guutu jechuudha. Baay'een keenya osoo of hin gammachiisin ofii osoo waan godhatin nama gammachiisuuf kan xaarrullee hedduutu jira. Kanaaf kan akka namoota biyya ormaa keessa faca'eetu jiraatu keessi isaa madaa'een jiru. Yeroo baay'inaan argama kan ijoollee shamarranii argitu mana keessatti jechuudha. Gizee jarri nyaata nyaatanii nyaata isaanii xumuratan kan isaan harka keessatti dhiqatanii borcanii nyaata san sarraatinyaa dhiiratiif geechina jedhanii walitti naqanii waan magaalitti naqanii oo barbaadan feestaalii faa keessatti naqanii fuudhanii bakka isaan hojjetan san fuudhanii geechuufi jechuudha. Tirraafi isaan harkatti dhiqatan. An harka kiyyaan godhinaan jedhanii godheen beeka waan ta'eef han dubbadha. Maaliif harka namaan jira waan ta'eef kan akkamti geechituuf cubbuudha jechuu hin danda'u jechuudha. Siniif galee innaa wanni gaariin nuuf hin ta'u ta'ee nurraan deemu ta'ee naaf hin galu jechuudha. Jarri nuti waan gaarii uffanni waan gaarii godhachuu barbaanne baay'ee ulfaata. Keessattuu ijoolleen kontiraata jiran akka barbaanne taana jechuun tasallee hin danda'amu jechuudha. Wanta isaan nuun jedhan qofaadha jechuudha. Karaaleen nuti deemuu dandeenyu hunda caalaa kan waaqayyootitu caalaa. Biyya ormaatittis nan gammadaa akkan barbaadeen ta'a jedhanii yaaduun ni ulfaata. Fayyaa qabaachuu keenyatti galata galchuudha waaqayyoodhaa fi osoo fayyaan qabaanne asiin geenyu hundi keessanuu fayyaa qabaachuu keessanitti galata galchaa waaqatti amantanii jecha obboleechi keenya kunillee baay'ee qalbii na cabse dhugaa qalbii na cabse rabbiif waan akka baay'een qalbii na cabe waan hin jedhuun beeku inni akkasiin hin jedha obboloota koo kanaafidha viidiyoo koo asumarraan an koolaba. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.